والله دوبا سينا نادوك بدي والله سيتو متى هيرانا مات كنت لا بوجي متى انجفات متى انقدرو يوسان قدر توتي هرت Egaa gumiin mi'ee bokkoo dabarsi baallii marsaa 75ffaa kuni akkuma itti fufetti jira daawwattoota keenya guyyaan kun guyyaa lammaffaa gumiiti kaleessa seerota wayyuuti kan lallabamanii har'as immoo abbootiin gadaa ganamaan ka'anii akkaataa gogeessa isaaniitiin toora galanii gogeessaanii qaxxisa deemanii gara gumii kanaatti yookaan immoo gaaddisa gumiitti dhufanii erga dhufanii booda biyyi nagaa ta'uu wal odeeffatanii kana jechuun ardaan nagaa ta'uusaa biyyi nagaa ta'uusaa waan biyyi gurraa qabu maal akka ta'e walirraa odeeffatu erga walirraa odeeffatanii booda gaaddisa eebbifatu gaaddisa akka hangafaa quxisutti yookaan akka hangafaa maan'aatti eebbifatu innis gadaarraa jalqabaa gadaa uraagaa gadaa maatti akkasuma immoo gadaa hokkuutii kan walirraa duubaan eebbifatanii ittaan suudhaan immoo dooriitu eebbifata doorii jechuun kan bara kana yookaan guyyoota muraasaa booddee gadaa ta'an jechuudha warra baallii fuudhu jechuudha erga dooriin eebbifate immoo hayyootatu eebbisa hayyoonni kun warra yuuba xixiqqaa yuuba gurguddaa warra seera lallabanii isaantu eebbisa erga isaan eebbisanii boodadha kan gumiin seera garaagaraa lallabuu yookaan labsuu jalqabe jechuudha har'a keessumaa seerri lallabame seera gadaati gadaan wayyuu ta'uusaa gadaan aadaa qabaachuusaa namni gadaa harkaa qabu yookiin namni baallii harkaa qabu jiloota gadaa hundumaa akka inni qopheessuu qabu yookaan jillisuu qabu ardaalee jiraa godaanuu qabu hundumatti akka inni godaanuu qabu kabaja akka itti horuu qabu ardaalee kanatti ardaaleen kun wayyuu ta'uu isaaniitiin walumaa galatti sirni gadaa wayyuu ta'uu isaati kan lallabame. Gadaan baddaan ta'e nannaalee ta'e golocha gurraacha ta'e kahoku golocha gurraacha wate gadaani haxiyyo yoo baddaa ta'e mukan hadhii itti qaltu waaganaa mara haaganaan illaaf haxiyyaamu hin haxiyyoom hokkuun kana qaba. Jecha gadaa yuubattumaa dhagayaan gaafa yuuddi tunte irraa fudhata isaan bula amma kophaa sii hin teet kophaan sii himane kophaa wanni fuudhuu didanuuf kophaan fuudha hi horaa motii gara galaa gooro gaafa hore hin bada addee takkaa bada waraana teenaa addee takkaa bada rifanoo teenaa addee takkaa bada tanaa qabadhu. Gadaa abbaa biyyaatii kanas seera maddi kasaatii tanas seera malkaan tasaatii sanas seera ulaa badde deebisaa tanas seera malkaa badde deebisaa kanas seera intalti aadaan bultii seera intalti qoloon kee attuu seera ilma waliin obboleessa waliin bisaan hin dhattuu tanas seera qofin bultuu hagan bultuu tanas seera intalti mataa suuxxee oli waaqatti hiituu seera male aadi male intalti mataa hidhattee abbaa warraa biranteettu aadi male. Gadaa aadaa qabu hin murataa seera yoo murat yoo bor muratu ta'e yoo ittaan muratu ta'e cabbii adii hin dhagin jedha ardaalee jilaa laakkaa ardaalee jilaa cabbii adii hin dhagin jedhee murat gadaan tasa murat. Ittaan suudhaan seerri lallabame seera intalaati keessumaa seera intalaa jabeessaniiru abbootiin gadaa gumii kanaanii intalli kan abbaati intalli kan haadhaati intalli kan biyyaati mirgi dubaraa tuqamuu hin qabu yookaan mirgi intalaa tuqamuu hin qabu yoo heerumtu fedhii ishiitiin akkasuma fedhii maatiitiin ta'uu akka qabu cal jettee intalli tokko aadaa cabsitee deemuu akka hin qabne butiin illee aada malee akka ta'e lallabaniiru. Intalti mucaan fuudha badee jira intalti heeruma baddeetti teetu. Halkan hin baate abbaa cuttee baate le'ii itti cufamu jirti aadaan qad abbaa ilma sanii ganaa araarsan ganaa warra san barbaadata abbaa mucaa yoo barbaadatu gumaa ta'edha gumaata yaa aqab haadi malee gumaata yaa aqab abbaa intalaa gumaata hin qabu buna qaba daraaraa qaba ganaa rimeessafatti gurgura hin boha gadhaa isaan boha hirrinti yoo rintu gadhaa sii baqassan toggise haadi malee. Fira himatti aadaa. Fira santi waa isii qoraa aadaa qoranii nami 50 ga'u ka firaa ka achi bahe haaganaan bahe sun duudii abbaa warraa dikaa aadaa dikee kormarraa qalaa aadaa yoo firri dadhabe abbaa yaa'aadhatti aadaa haadha bollaatii itti garsaa aadaa kissin dhattu aadi malee abbaa warraa rifanoo sanii baatee abbaa lammuu heerun aadi malee. Intalti hin fuudhanii aadaa yoo fuudhan gulantaarraa itti galan intala araara fiidhat
وانسان جبنير عادي مالي وانسان جبنير برجماني هف قريني نات أخبرسي تدوتكم قرين كانه وانسان دودي جبنير عادي مالي ونسو عادي مالي ونسو نوتين دابين انت تقول انت ارارا فراتو خرا فراتو عادي مالي انت تبرخنا اتو ابا وراجرو اتو ابا تيمين خرا غوراتي عادي مالي توغس Kopis bujuin intalabat urat indawat nagal cijen intal tiobat yonami yala fudat hilal labat yo fitadap yo basandadap ya dak ya Allah labat ya indal chafi santise Guyyaa lammaffaa gumii kanaatiin egaa seerri kan biraa kan lallabame seera soddaati. Soddaadhaan hin lolanii akkasuma haati soddaallee wayyuudha. Ulfina qabdii kan jedhudha. Egaa jiruu fi jireenya hawaasummaa keessatti maatiin waliif kabaja qaba. Hariiroo hawaasummaa keessatti aadaan akkasii kun akka cimuuf, aadaan akkasii kun akka jabaatuu fi seerri kunis kan har'a lallabame. Seeronni as gumii kanatti lallabaman egaa seerota haaraa miti, seerotuma dur jiran jabeessuufidha. Namoonni jiruuf jireenya isaanii keessatti seerota akkasii dagachuu danda'u. Waggaa 8 lallabama irra deebi'amee waan ta'eef namoonni waggaa 8 keessatti egaa dhaloonni haaraa dhufuu mala namoonni illee immoo irraanfachuu illee malu. Kanaaf seerota akkasii kana jabeessaa haaromsaa deemu jechuudha. Egaa oolmaa guyyaa lammaffaatiin gumiin waan kana lallabee gujiin immoo waan kana fudhatee hojiirra oolcha. Jiruuf jireenya isaa godhata ittiin jiraata. Gabaasa qindaa'eef ayyaana cimdeessaati. Mi'ee bokkoorra. Oh,